Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hundaa dhageeffata. Uumama hundaa sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokkonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaan gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun nama miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba. waliigalteen biyyaalessaa tokkummaa sabdaneessummaa bu'uuraa jedhanaaf yaa'ii mana maree federeeshinii obbo Aganyoo Tashaagar mana maree federeeshinii guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 19ffaa ji'a kana kabajamu ilaalchisee Finfinneetti mari'atee badhaasoo eelee dabalata qaba. Manni maree federeeshinii guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 19ffaa kabajamu ilaalchisee Finfinneetti mari'ateera. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa bara 2017 Sadaasaa 29 naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Arbaa Mincitti mata duree waliigaltee biyyaalessaa tokkummaa sabdaneessummaadhaaf jedhuun kan kabajamu akka ta'es himameera. Guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yeroo kabajnu aadaa waliin jireenyaa fi dimokiraasii uummattoota jabeessuudhaaf kan jedhan daayirektarri dhimmoota koominikeeshinii mana marichaa obbo Tarrafaa Badhaadha. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa guyyaa mirga sabootaa kabachiiseedha jedhan. Kaayyoon isaa inni guddaan heerri mootummaa bara 1987 ragga'ee yeroo jalqabaatiif seenaa keessatti sabdaneessummaadhaaf heera mootummaa beekamtii kenneedha. Akkasumas gaaffii sabaaf sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa heera mootummaa deebiseedha. Kana bu'uura godhachuudhaan guyyaan kun guyyaa sabaaf sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa ta'ee akka kabajamu murtaa'ee jira jechuudha. Kanaaf heerri mootummaa jalqaba kan inni beekamtii kennuu fi jalqaba irratti kan dhufu sabaaf sablammootaaf uummattoota biyyattiiti. Afyaa'iin mana maree federeeshinii Aganyoo Tashaagar guyyicha yeroo kabajnu obbolummaa sabdaneessummaa cimsa seenessa qeenxee hambisuu qabnaa jedhan. አገራዊ መግባባት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት መሰረቱ ነው። አገራዊ መግባባት በውይይት በምክክር waliigalteen biyyaalessaa tokkummaa sabdaneessaatiif waan bu'uura ta'eedha. Waliigalteen biyyaalessaa kan dhufu mariif marabbaadhaan yoo ta'u duudhaalee waloodhaaf kan bakka guddaa kennudha. Uummanni Itoophiyaas yeroo tokkummaadhaan dhaabbatu ni jabaata. yoo bittinnaa'u ni laaffata. Kanaaf seenessa qeenxee dhiifnee seenessa waloo cimsuudhaan tokkummaa sabdaneessummaa keenya jabeessuu qabna. Ayyaanicha yeroo kabajnu uummanni garaagarummaa dhiphisa tokkummaa obbolummaa jabeessuu qabaa kan jedhan obbo Aganyoon guyyichi tokkummaa fi walitti dhufeenya uummatootaa sirnaan kan cimsuudha jedhan. Naannoon Oromiyaa dirree itti tokkummaan sabdaneessummaa sirnaan itti mul'ataa jiruudha kan jedhan afyaa'iin caffee Oromiyaa adde Sa'aadaa Abdurrahman hedduminni uummatootaa miidhagina ta'uu dubbatan. Sabaaf sablammiin baay'een biyya keenya keessa jiru naannoo keenya keessa jiru miidhagina keenya hedduminni kun waan ta'eef karaa miidhagummaa sana ittiin agarsiisuu danda'uun wal bira dhaabbachuudhaan hunduu aadaa isaa qabatee dhufuudhaan aadaa isaa duudhaa isaa gabbahee agarsiisaadha. Kan tokko tokko kabajee walii wajjin akkaataa ittiin kabajuu danda'u irratti hojii guddaa hojjechaatis turre ammas hojjechaa jirra. Isa baranaa immoo karaa adda ta'een karaa uummata bal'aa hirmaachiseen kan kanaan duraa caalaa iddoo seena qabeessa irratti hojjechuudhaaf qopheessaati jirra. Waliin jireenya uummatootaa gaarii naannicha keessa jirus miidiyaaleen sirnaan hawaasaatti mul'isuu qabuus jedhan adde Sa'aadaan. Sabaa sablammiin nu keessa jiru dhugaa dubbachuuf 76 beekamtii qabu san naannoo keenya keessatti ni argamu. Kana hunda garuu naannoo walqixa bulchu naannoo walqixa hammatee kabajaadhaan akka barbaadetti socho'ee ka daldalu daldala isaa irratti
kan baratu barnoota isaarratti hundinuu kan walqixa akka naannoo isaa sana yookaan immoo bakka dhalata isaa sana caalaa itti jiraatu naannoo Oromiyaa waan ta'eef kana miidiyaan illee agarsiisaadha beeksisaadha ilaalcha tokko kan deemu mataa isaa cabsuun barbaachisaadha. Miidiyaaleen immoo hojiilee hundaa karaa obbolummaa sabdaneessummaa cimsuun hojjechuu akka qaban kan ibsame yoo ta'u sirni kabaja ayyaanichaa sadaasaa 25 jalqabee sirnoota adda addaatiin kan kabajamu akka ta'es ibsameera. Jilli gaazexeessitootaa qophii taasifamaa jiru ilaaluudhaafis gara magaalaa Arbaa Mincitti kan imalan akka ta'es himameera. Aadaa waliin jireenyaa fi obbolummaa cimsuuf imala badhaadhinaa milkeessuu keessatti gahee olaanaa qabaa jedhan maanguddoonni naannoo Somaalee, Oromiyaa fi Sidaamaa. Habiib Adam dabalata qaba. Yeroo tokkummaan yoomillee caalaa murteessaa ta'e kanatti hawaasni guutuu biyyaa walitti dhufeenya gatiiwwan obbolummaa fi tumsaa horachaa jiru. Dameen keenya dhiyeenya kana miseensota saba Somaalee, Oromoo fi Sidaamaa waliin haasa'ee mul'ata isaan egeree badhaadhinaa qaban qorate. Ollaa adda addaa keessatti hafuurri waliin ta'uu ni mul'ata. Akka uummata tokkootti waliin dhaabbachuu qabna. Humni keenya garaagarummaa keenya keessa jira. Waliin taanee ijoollee keenyaaf egeree ifa ta'e ijaaruu dandeenyaa jedhan sabaaf sablammoonni kun. Lopho daggaa mitti madaanchate suunfaa beetiin kera saayinseemmoo. Oromoo fi Sidaamni tokko ilmaan abbaa tokkooti yoo jennee dubban akkanumaan afaaniif qofa kan jennu osoo hin ta'in tokkummaaf obbolummaa keenyaaf agarsiiftuun jiran hedduudha. Nuti soddaa waliiniiti. Bifti keenya tokko gaddaaf gammachuu keenya keessatti walirraa hafnee hin beeknu. Ammas tokkummaaf obbolummaa keenya caalmaatti cimsine misoomaaf guddina biyya keenyaa fuula durattiin deemna. Gishee ammaa kan keessatti mootummaan walqixxummaan nan bulchee akkanuma jiruuf jireenya uummata kanaa walqixeessee rakkoolee durii maqaa iddoo wal yaaman keessa baasee aggaarii gosoot jedhanam gos walqixxummaan of bulchitee obbolummaa waliin bulchitu sabdaneessummaa waliin bulchitu ta'uu isaa dhugumaa akka guddoo nutti tolee haa ta'u malee wannummaan ammoo namni mariinii katu guddoodhaan isa mariinii kachuu qaba waan cufu. Hawaasni kunneen obbolummaaf of kennuu isaanii yeroo ibsan badhaadhinni dhugaa kan argamu qoqqoodamuun osoo hin taane gamtaadhaan akka ta'e yaadachiisu. Shirka nabadgelyada dadka walaalaha Oromiyaa iyo Soomaalida iyo Suudaamada. Oromoo, Somaalee fi Sidaamni qarumaa ilmaan abbaa tokko kana miti sabaa fi sablammiin biyyattii hundi daangaa waliin jiraatan irratti ta'e carraa itti wal argan hundaan jaalallii fi kabajni waliif qaban kan haalamuu miti. Miirri obbolummaa kun jiraachuu isaatiin uummanni amantaa fi aadaa garaagaraa qabu hedduun heddumina keessatti garaagarummaa jiru kabajee nagaan waliin jiraachaa arma gahee jira. Fuulduraafis miira obbolummaa kana cimsinee badhaadhina waloo akka mirkaneessu abdii qaba. Hoogganaa ittaanaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Haayilee Gurmeessaa waliin jireenya keessatti miseensonni maatii tokkootu yeroon walitti bu'an kan jiru ta'uu himanii hawaasni daangaa irratti waliin jiraatu garuu wal dhabdee sababa marraa bishaaniitiin dabree gidduu isaatti uumamu akkaataa aadaa isaatiin karaan itti hiikkatu miira obbolummaa fi tokkummaa kanaaf agarsiisa guddaadha jedhan. Naannolee ollaa waldaangessan yeroo adda addaa hawaasummaadhaan dinagdeedhaan karaa adda addaatiin wal quunnamtii qabanidha. Hunda caala uummanni keenya naannoo daangaa jiran margaa walitti bu'uu danda'a, bishaanii walitti bu'uu danda'a, rakkoon adda addaa jira. Kanarraa ka'uudhaan hawaasni keenya sadarkaa gadii jiru karaa mala aadaa isaatiin amantaa isaatiin baay'ee walirraan fagaatu wal keessa jira. Akkaataa aadaa isaatiin baay'ee isaa hiikkatee jira. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gamaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaha jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaha namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee.